ID kan kee keessa jiru dubbisaa namoota san guutuu yoo ati fakkeenyaaf hoteela seentu, makiinaa seentu, baasa seentu, waan feeta si seente kaamera jira jechuudha. Yoo ati nama barbaadu taate kissi qaban seentu. Balbala seelaan banamne jira. Amma biyya Ameerikaa keessatti yoo ati akka daladdee raattee sisteema si naqani fakkeenya amma warra 24 hours saa 24 dalagu jira bakki bizinesaa suuqa bakka gaazaa warroota gartee sa'aatii halkan saa 24 jechuudha halkanii guyyaa dalagu jira. Warroonni kunniin halkan warri gaangistarri kunniin deemee waan mo'aa balleessuuf keessa gaaz station bakka gaazaatti irraa waraabbattu seenanii saaman hedduun isaa kaa bakkoota karaarraa dabaa waan jiruuf maal godha si fakkaate yoo ati balbala gubbaa dhufte kaameraa jaallaaluu qabda jechuudha. Yoo ati hattuu nama duraa yakka dalagee biyya san keessatti Ameerikaa keessatti taate si jalaan banuu balballisu. Hattuu waan taateef inumaa poolisii waamasi iyyeewne jechuudha. Yoo nam nagaa taate balballi si jalaa banamanii seenta jechuudha. Chaayinaan garuu akkasii miti. Nama yakka dalagee yeroo kaahame poolisa karaa gubbaa jiruuf namni suni ni dhagamaa mee sagaleen takka takka tapha. Baanee karaa tiktookii dhannu mee sagalee dhagamaa takka takka tapha. Qilleensa na dhibu jira naaf folchaa. Mee takka takka waan. Yoo na dhagaan jiran akkasiin iyyuu eegamee birachee godha yoo sin jeequu baadhe. Okay. Sagaleen ni dhagama ulfaadha. Inni dhagama yoo birachee godhee naaf folchaa. So kanaafuu ni dhagama maashaallah. Naziif raayyaa wa alaykum salaam barakaatu. So kanaan maal isin jechuu barbaade walumaa galatti na dhagaa gaariitti. ID keessa dhaggaarii na dhagaa. ID keessan baafadhaa. Qilleensi waan dhibaa jiruuf diiteelii keessa deebi'uu hin jedhu. ID keessan baafadhaa. ID keessan baafadhaa. Warri ID'n keessan dongora qabaate yoo jiraate sirreeffadhaa. Warri ID'n keessan dongora qabaate yoo jiraate sirreeffadhaa. Maaliif tokko mallaqa baankii keessaa qaban sossoofachuu hin dandeessan duratti wannoonni hedduu seera isin baasuu deeman. Waan isin qabdan qabeenya keessan irratti dookumentiilee adda addaa warri biizinesa qabdan haa xiqqaatu haa guddatu lafa keessan mana keessan wanni hundinuu garas deebi'uu deemaa jechuudha. Isin galama gaariitti kuni hin qaqqabamaa? Okay. Ammallee qaqqabamaa jira? Yoo hammaatte daqiiqaa xiqqoodhaaf garaa tiktookii deemna inshaallah. Kunoonni isin gargaaruun maalidha? Biyyaafis gargaara isinillee dhuunfaa keessan gargaara. Ati yoo naashinaal ID hin qabaanne ajaa kee fixachuu hin dandeettu dura na gaggaaриtti. Faayidaa yoo hin qabaatin hajaa kee fixachuu hin dandeessu. Amma dura yoo karaa olii gad deemtu ID si gaafatanii kaardii eenyummaa kennis hin jedhan. Kaardii durii yoo itti kennette yeroo kasan xuruufuu deema sirraan fuudhamu. Kanaaf okay naga qabaa jira. TikTok ittillee wayna dhibaa yoo garas yaadi. Yoo inni amma nurraa cufame gara TikTok dhaan inshaallah. Okay Qaaluu Naasir wa alaykum assalaam tullaa barakaatu. So kanaaf akkasi gabaabdumatti kun kana jechuudha. Kun wanni ilmaan Oromoon olii himnu maali? Waggaa torban kana waan hedduu lafa dhiitaa baaneemi. Filmaataaf waggaa ji'a afur akkasii guddatti ji'a shan hin ga'u. Filmaanni gad dhufu filmaata as deemu kana ka ammas eegu jirru kuni ka waan hunda qulqulleesse shanee faannoo TPLF baandaa girrisaa kijibaa hattuu ergamtuu hunda lafa gannaqee kabira kutuu jechuudha. Isin galee filmaan as deemaa kun kanaaf faayidaan filmaata irrattis namoonni faayidaa hin qabne filmaata kan achi dabarraan dubbiin teessan jajjabdu beekadha. Gaafas isini jajjabaatti wanni hedduun horiisaa jajjabdu hajaa tantee akka salphaa fixattu si yeroo sirraa fudhachuu maan baafatinii hagammaa eessartaa waan akkasii bakka hundaa fidi isin jedhan waan maqaa keetiin jiru mara baankii qabadhu wanna hedduun. Kanaaf ijoolleen gaara jirtanillee shaneen warri shanee waliin jirtan
warri lafa baddan, warri dhagaa mootummaa kanarra paartii siyaasaa irratti oofuudhaan yeroo keessan gubdan gara nagaas deebi'aa aayidii keessan baafadhaa. Wanni ammaa achi Itoophiyaa irratti fidan paartiin siyaasaa fidu tokko illee hin jiru. Facaatee dhabamte ofiifuu hin jirtu. Hadha namni waa'ee mootummaa kana mormuu dubbatu hin jiru. Shanee ta'e faannoo TPLF ta'e hunduu kasaareera. Laal mootummaa kana ganni dandeettii qabu, ganni beekumsa qabu, ganni qarummaa qabu. Waan namoonni akka gaaraan laalaa turanii namni dhumatee akkas tahee bannee zarraaf nageenyi Itoophiyaa keessa hin jiru mootummaa akkana takkana agarree jedhanii dhaamaa dhufe hundinumamu. Guyyaa irraa hanqataa dhufe. Rakkoon akkuma jiru ta'e, saamicha akkuma jiru ta'e, wanni hundinuu maal ta'aa dhufe laamshataa dhufe. Dadhabaa dhufe. Maaltu laafachiise? Maaltu dadhabsiise? Jabinna mootummaa kanaa dadhabbinna jaraati. Dharti dhiitoftee ganama gaara kana geetti. Dhugaanuu ganama xiqqoo isiiti galgala ammoo guddachaa dhufte jechuudha. Dhugaan ilma xiqqaa. Ilma amma dhalate kan lafaa ol guddatu. Dharti hoo nama jaare kan umriin isaa gaddeemaa dadhabaa wanni martuu. Maayin isaa maal ta'e namni gaafa dulloome umriin isaa yoo ol deeme garam deemaa? Gara umriinis dadhabee waan dalagus waan dubbatus waan godhu waan hundayyuu laaffachaa dhufee du'u deemaa jechuudha. Dharaaf dhugaa wal biratti akkas ilma daa'ima xiqqaa humna godhachaa deemu waan hunda jabeeffachaa deemu humnallee beekumsallee uf danda'aa deemu jechuudha. Akkas ta'e waggaa 7 dabre kana keessatti iyyiti kaagamaa gamanaa akaakii zarraaf dhufne araakiiloo maalii kijibaa hattuu waa takka hin qabu waa takka akkas ta'e ammaa agartanii eessa abbaa keessanii seentay dhuunfaa irraa ka'ee gamtatti haga biyyatti warra duulee sadarkaa guddaa dhaadataa turanii suutaan mana galanii jechuudha. Warri kaleessa warra kan hojiin dhaaddachaa ture hadha guutuunu akka gartee lukkuu ilmoolee isaa caacuti yookaan maal jettanii ilmoolee lukkuudhaa ta lukkuu haadhoo keessaa risaan fudhate. Diidatti haftii diidatti hafan jechuudha. Hin jira namni si dura dhaabbatee mataa ol qabatee si mormu hin jiru. An tiktook kana galgala itti dhufe gartanii tiktookii bara dhiyoo bane ji'a takka ji'a lamaami. Tiktook kana gubbaa ori'anii na dhufan gaafa duraa sana. Amma na dheessanii jechuudha tiktookii yoo seen namni dhufu hin jiru. Galee uumaa kan qabu nama faca'e. Hogganni isaanii illee kaakaa kizarraaf duraan jiru hin jiru. Tokko kanaaf xanyootaan jiru. Ka baandoleen jiru. Ka TPLF hin jiru. Kasaare. Kanaa miti ka shaabiyaa kasaareera. Ka Ijipti kasaaree jira. Namuu maal tahee raacha haroon irraa booddee ta'e jechuudha. Raachi yeroo haroon jirtu cawu jedhee yoo haroon irraa gudde sagalee isaan dhageettu jechuudha. Amma sagalee nam tokkootu hin jirtu. Warri kalee arrabaan dhaadannoon ololaan nammeeqa akkasaan warri kalee sagartee faarsee bulaa jiru. Hadha hin jiran warri nu kalee girrisaa jennuun hin jiru amma. Warri nu baandaa jennuun hin jiru. Wal waakkachuu jira, wal ganuu jira. Dhugaa namni qabate akkana ammallee dhugaa qabadhaa wajjin dhaabbadhaa. Hawaasni keenya manguddoon keenyallee uummanni keenya baadiyyaa magaalaa jirtan. Uf duraafis barumsa guddaa isinii ta'a akkan hubadhutti maaliif? Waa osoo addaan hin baafanne aadaan Oromoolee kalee akkas turte. Aadaan Oromoodhaa Oromticha qulqulluu ati wanni beektuun maal beektu? Oromoo dura ilma Oromoo ka abbaan marti Oromoo miti jechaan jiru bara. Ilma abbaan Oromummaa irra guddise aadaa safuu amantii irra guddise. Namni amantii qabu nuun jarjaru. Kana biraa gali. Namni amantii ofii ziggodhee qabate fedhu kiristaana fedhu waaqeffataa pirootestaantii islaama ta'a. Amantiin tamuu karaa barra waa balleessii ajjeesii akkas godhu sin ajajju.
hundeen amantiilee kanaa bara hundinuu amanti matakka agartee kitaabolee maarfan rabbiin ergamtoota isaatiin erga irraa namuu sharafee garas bahemi kitaaboleen baabilii illee quraana illee yoo ati hundaa dhatte waan jedha beekta wama gaarii irra se'ee jaachuu sii galee garuu namoonni fedhii ofii jala bayanii waa balleessan kanaaf namni amantii qabu dhaabbatee waa laala adda baafata dhara mudhuga wanni kun na baasti munan baastu na laalti munan laaltu maal godha yoo adda baa'uu fi dhabde diqqoo ni laala dhara mudhugaa san gartee dhaabbatee maal jedhan mammaaktee oromoon hubannu malee gubannu jette hoolaan jedhan jeedala argitee jeedalli dhufte jennaani yeroo cufaa ima ori'an gaaf kan waan jette lakka boqaata oriinaa mee adda baafanna jeedalli dhufu ijaan agarree dhiyeessina eekaa yeroo garii osoo hin argin maal taata beekta ni dhiyeessatti waan si nyaatu fudhatta yookaan waan si balleessu qilee fa'aa buuta jechuudha qilee si qotanii gamanaa si mul'ate waan agarte san dheettaa afoo kee qilee jira wanni gamanaa si mul'ate qilee si naquufi hedduun nama keenya kasaarsite maali hedduun nama itti fakkeessaniiti eessa seentan maal gootan wanni kun lafan jirtu bara kijiba uumaa godhuu hin danda'an ila ebaluufaa jira akkana godhaa jirra waan akkana dhufu jira gaafas bakki dhaqxan hin jiru koottan wajjin dhaabbadha keessaa yoo nadha biyya keenya balleessa maali beektani ijoollee biyya arabaatii yaate tan ijoollee daa'imman waa takka hin beekne waa kan baratin kaadha abbaa birattuu safuuf aadaan baratin uluma kaanii ijoollee ganna 12 13 15 yoo akkam guddatte 20 yoo akkam guddatte 25 nama reef gartee iskuula dhaqee namni gariin namni yeroo iskuula seenee barate nama garii bira kamsa beekta waan inni waan hundaa baratee si'a maal barate inni bara iskuula yeroo dhaqee mala jireenya wayii baratta malee bari siyaasaan baranne Yuunivarsiitii fakkeenyaaf haramaa 6 kiiloo bakka feeta yuunivarsiitii kamuu haa ta'u ka Ameerikaatu haa ta'u yuunivarsiitii yeroo dhaqee bar siyaasaa miyaati baratte mala jireenyaati meedikaala irraa yoo baratte akkaataa marfeetti nama waraantuu dhukkubsataatti wal dhaantuu fi tajaajiltu baratte waa'ee qonnaa irra yoo baratte waa'ee qonnaa baratte soo namoonni kanaa eebal nama baratee siin jedhan eeyyen nama barate maal barateen fiildiin isaa maali maal irraa qorate maal irraa barate riisarchii maal irra dalage waan barate sana ittiin dalagee rakkoo namni keenya qabu kana hin dalagne rakkina qabna bara rakkoo gurguddoo sabni keenya beekuu qabu barsiisuu qabnu uummata keenyallee yeroo nuti akkasitti nama barate namni kun jennu fakkeenyaaf biyyi teenya nagaa taate akka Ameerikaa kana fa'aa biyyoota guddatan kana keessatti akaakoon isaaniillee saayintistii yookaan doktora yookaan profeesara ilmillee yookaan doktora yookaan profeesara namoota baratan jechuudha abbaan irraa muuxannoo fudhateera maaliif abbaan doktora yookaan profeesara yookaan saayintistii waan ta'e tokko ilmi abbaa jala guddatee muuxannoo guddoo qaba. Akaakoon abbaan ilmillee barata. Itoophiyaa keessatti ta'u maatii nama tokkoo keessaa nam tokkotu yookaan kutaa barate ganda horii keessa ne ganda keenya maraadhaan amma ganda nu laalle kana ilmaan Oromoo kana keessatti ganda anaaf itti dhalanne kana keessa yoo dhalle nama gamtu baratee adda barumsanii hojii qabatee dalagee muuxannoo qaba yoo jenne hin jiru. Xiqqa namni kennoo guddate baankii waa dalagaa ministeera fa'aa tahaa bakka hojiitii waa xiqqoo isi maal jedha wanni inni dalagee hojiidhaan lafa kaahee kalqee egaa qabeenyi biyya keenya jiru gartee buna jir qabnaa garbuu qabnaa qamadii qabnaa xaafii qabnaa damma qabnaa loon qabnaa waan hunda qabnaa beektu kanuma irratti namni hawaasa keenya waa dalagee muuxannoon gabbahee namni keenya jala deemen jiru jechuudha. Biyya namaa ijoolleen baratan iskuula baratan fakkeenya Ameerikaa keessatti baratanii riisarchiidhaaf waan tokko qorachuudhaaf Ameerikaa keessaa bayanii Afrikaa fa'aa Yurooppii lafoota akkasii deemaniiti waa qoratanii akkasitti gartee sammuu fiillee bal'isanii jechuudha. Itoophiyaa keessatti yuunivarsiitii seentaa bisa asuma baratee bayaa waan hundayyuu kaleessallee asumaa gabbayee achiyyuu bahee gandaggalee osoo gandi isaa wanni inni irraa qoratee waan hedduu dalagu osoo jiru digirii diploomaa qabaa maaliidhaa akkasii jedheetu baan jala yaa'an amma fakkeenya waan tokko isinii madhiifama naa godhaa mee ogeeyyii fayyaadhaa biyya keenya ilaala ganda ati jirtu keessa ilaalame doktoroota ganda keessaa ilaala narsii ganda keessa mee ilaal waan ganda keessatti dalagamu dhukkuba
ati hin qabne dhibbata akkasitti mani. Mallaqa ofii ilaaluu